Hongeen Booranaa ganna sadii qabeenya horii fi jiraattota godinichaa qofaa miti kan inni miidhaarraan geesse. As paarkii biyyaalessaa Booranaa keessa kan jiraatan illee bineensota bosonaa hedduu miidheetu jira. Keessumaa hongeen agajii bitootessa darbee ture kun harree didaa Itoophiyaa fi Keeniyaa qofaa keessatti argamti jedhamtu dabalatee bineensota hedduu paarkii kana keessa jiraatan galaafatee jira. Amma garuu roobni dhiyeenya kibbaa fi kibba bahaa Oromiyaatti roobe bineeyyi paarkii kana keessa jiraatanii fi boqonnaa fideeti jira. Dargaggoo Jaarsoo Dheengee Saaraa daawwachiisaa paarkii Booranaati. Lookiin saariitii ammoo bineensota addunyaa kanarra baduuf ta'an kanneen harree Gireevii Zebraa jedhamii paarkii kan keessatti argamti. Waliigalatti paarkii kan keessatti gosa harree lamatu argama. Isaan keessaa tokko Gireevii Zebraa jedhamtu. Isiin tun ammoo warra addunyaa irraa baduu fedhaniitiin galmaa'ani. Sanyiin isiin xixiqqoo yeroo bonni kun baay'ateetiin roobni kun dhabametti harreen tun harree addunyaa irra baduuf qophooftu waan taateef harree tun baraaruu qabnaanneetiin gar xiyyeeffannaa dhaabbata bosonaa bineensa bosona Oromiyaatii fi dhaabbilee nu deeggaranillee waliin taane harree tan baraaruu fi marga geejjibsiisa turre bisaan boottiidhaan dhiyeessa turre. Akka carraa ta'ee harreen tun dooteetiin sanyiin isiin dhabaminuu yookiin ammoo garmalee danduyinu harree tana waaqii fulaa roobni dhaqqabuun geessinyee harree tan baraaruu dandeenyee jirra. Amma eegi waaqii roobee akkuma asii deemneetiin daawwataa jirru kun walhoranii gabbatee quufanii jiru uma burraaqu. Sanyiin isii ammaan booda qaraa caalaa hin baay'attii jenneetiin hin eegna. Paarkiin Booranaa bara 2005 hundaa'uu kan dubbate dargaggoo Jaarsoon keessumaa erga eegumsi taasifamuu fi jalqabee bineensonni akka saalaa fi kaan paarkicha keessatti mul'achuu jalqabaniiru jedha. Yeroo bonaa sun yeroo lafti akka molteetiin jettu mukni kun caphee marri kun goggogee lafti awwaar taatee horiin xiqqaaf guddaa wanni namni qabcuutti asitti deebitee bifa paarkii tun fakkaattu. Turistoota gaafa fiddeetiin bineensa daawwachiisatu bineensonni sababa bonaatiin bisaan barbaachisu fuula hedduu gara hedduu waan faca'anii fi bineensonni akka fooyyatti hin argamanii. Kan argamanillee tokko lamaanii haalli bonaa waan uqqiseef daawwiin isaaniillee namatti hin toltu lafa waliini. Yeroo akka roobni roobeetiin jedhu nam dhufee daawwatuufillee lafti cufti giriinii taatee bineensonnillee baay'inni isaanii kan qarbittinnaanii jiran iddoo tokkotti deebanii mul'atu. Sileezii lakkoofsi bineensa bosonaallee walitti qabamee baay'inaan waan mul'atuu fi yeroo bonaa suni namni laata daawwatuufu haalli lafaallee namatti hin tolu. Paarkiin Booranaa paarkota dhaabbanni bineensa bosonaa Oromiyaa bulchu sadeen keessaa takkadha. Ammaaf roobni roobee bineensota paarkichaaf boqonnaa ta'us hanqinni bu'uuraalee misoomaa garuu yaaddoodha jedha. Dabalataan Jaarsoo yoo dubbatu. Rood neetworkiin paarkii tan keessa turistoonni dhufne heeddeemaniitiin sila akka namaa tolutti turistoonni makiinaan kan baay'ee miilaan deemuu hin dandeenye jiraachuu danda'u. Fulaa hedduu kan masala makiinaan deemtee laaltu sabii karaa keessa ittiin daawwannaa waan hin jirreef baay'ee rakkisa. Akkasumas iddoon to'attootii yookiin ammoo iskaawutiin bineensa bosonaa tun jiraattu dunkaanii dhaabannee bulla malee wanni bu'uuraalee misoomaa tun babal'isteetiin yookiin ammoo kilaasii manni adda addaa wanni akka soolarii qargalteetiin jettu garuu amma tana dhaabbata miti mootummaa EFF jedhamuun gabaa dhiyeen kanatti soolariin nu bitamee jira. Algaa iskaawutootiin yookiin ammoo to'attootiin bineensa bosonaa gubbaa raftu nu bitamee jira. Firiijiin adda addaa nu bitamee jira. Kun ammoo garuu hojiitiin seenne malee fuulduraa fi abdiin hin jirti jennee yaadna. Obbo Araarsaa Raggaasaa hojii gaggeessaan dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaa hongeen darbe kun miidhaa geessus barnootas nuuf kenneera jedhu. Bineensi hafee fumaanuu yaa'u uumama kun deebi'ee lakkoofsi isaa iddootti hin deebi'a. Inni guddaan rakkoo wal fakkaatu kana booda waan dhufu ta'ee akkamitti karaa salphaa ta'e nyaataaf bishaan argatanii dandamachuu danda'an kan jedhu irratti ammumarraa qophii goonee hin beekamu wanta nuti karoorsinu miti waa'een hongee kun uumamaan akka tasaa ga'uudha. Yeroo wanni kun deebi'ee dhufutti karaa salphaa ta'een bineensonni kun otoo miidhaa irra hin gahin akkamitti dandamatanii yeroo bonaa sana yeroo gogiinsaa sana darbuu danda'an jedhu ammumarraa hojii hojjechuu akka qabnu waan baay'ee irraa baranne. Obbo Araarsaan gama bu'uuraalee misoomaatiin hanqina jira jedhameef deebii yoo kennanis. Dhuguma paarkota haaraa hundeessine sadan kana misoomni isaanii baay'ee fagoorra jira. Ganaa waan baay'een hojjetamuutu irraa eegama. Akkuma jette daandiin bu'uuraalee misoomaa paarkota kanaaf barbaachisu keessaa isa bu'uuraati. Naannoo daandii kanatti humna dhaabbata kanaatiin baay'ee ulfaataadha. Dhaabbanni kun galii ofiitiin bulaa. Bosona namtolchee iddoo kaanitti misoomsaa jiruun galii argatee paarkota kana immoo deebi'anii inni bulchaa jiru.
Kanaaf egaa akka istiraateejiitti wanni qabannee jirru qaamonni adda addaa asirratti yoo hirmaataniin ala ibin mootummaadhuma naannoollee dabalatee keessumaa hojii daandii baay'ee murteessoo ta'an isa gurguddaa kana isa xiqqaanullee legariidhaanuu baasuu hin danda'ama yeroo bonaa ijoollee konkolaataan socho'ee tuuristiin socho'ee karaa laaluu danda'u nuyyuu irratti hin karoorfanna garuu isa baay'ee guddaa baasii guddaa barbaadu kana sagantaa mootummaa wajjinis allaa'ee walitti gochuuf yaalii wanni gochaa jiru jira. Dhaabbilee miti mootummaatiifis bifa paarkileen kun itti misooman mijeessuuf yaada dhiyeessaa jirraa kan jedhan obbo Araarsaan ammatti dhaabbanni miti mootummaa takka paarkii Booranaatti hojii jalqabuullee ifoomsanii egaris bifuma kanaan hanqina jira jedhamu guutuudhaaf carraaqnaa jedhanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Saaritti paarkii Booranaarraa.